Manattu akka malee dadhabe. Isa hojiin isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u. Baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu, alattis boqonnaa hin qabnu. Gaafuma Rabbi jedhee gaa boqonna. Hin gallennis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerre har'ammoo uffatuma keelleen geeddarre qixxeema ganama wajjin baanii galgala wajjin galutti kaan himte. Bagana gaadhifte taa'imee. Reefgaa hartaa mana fuuldura koo kan ture si. Ammoo mana ollaa seenee bilbila qabadhee hin ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf hin ibsitu. Waa'ee beelofte. Nu jennee waan tokko hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana musi. Kan bulchusi garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bara. Anumaa gadi taa'uuti kanatti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanee wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa. Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waan maaltu sitti hir'ateme. Amma reefi guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u. Aniifat wajjiniin hojjennee wal gargaarree na kabajjee si kabajjee yoon hojjedheedha malee akkamittiin wal jiraachisuu dandeenya. Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii oolii dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba? Durmee gaafa wal jaalannu otoo waliin fuudhiin qixa teenyee yeroo nan hojii huccuu miiccati ittoo qopheessaa turte. Har'a maaltu dhalate yoo na gargaarte hoo? Erguma bultitti seennee. Yaa Rabbi kiyya. Ati maaf jijjiiramtaan? Wal gargaarree hojjenne maal qaba? Atis dhiira ani dubartii keeti. Wal dandeenyee mirga dubartummaa har'a wal qixa. Anis bahee hojjechuun qaba atis baatee hojjettee galuu qabdu. Gaafa galummoo wal gargaaruun gaariidha. Ana qofa irratti maaf dhiifti? Suma dhugumaa gochaa jirta. Nannee deemuuf hin ture. Dinaasitee deemuuf hin ture dhugaa deemuu laata ammayyuu. Waan fedheefiyyuu egaa. Xiqqoo ishee guyyaan borii maarcheetii akka ta'e kaasnee jirra. Guyyaan kun yommuu kabajamu guyyaa kabaja qofatu hin taane guyyaatti kabajamee guyyaan mirga dubartootaatti eegame jedhamee darbuutu hin taane guyyaatti qabatamaadhaan namootni wajjin jiraatan yookiinis daandii jireenyaa keessa wajjin jiran itti wal gargaaran walitti tuban akka ta'e kaasuuf waa xiqqoo ishee hin dandeessa garuu ati diraamaa kanatti gaarii natti fakkaata. Asuma warra diraamaa hojjechiisanii hojii manaa ta'u jenna. Rakkoon egaa wanni amma kaasuudhaaf yaallee amma xiqqoodha malee otoo diraamicha bal'isne wal kaanee wal reebuun keenya oolu ture. Rakkoon akkana maal finni si beektaa? Asii kunoo kana qofatu jira miti hirkoo kana qofa ulee wayiitu jiraate gaarii ture. Utuu ulee wayii waan ta'e jiraate itti fufan ture bareechin itti fufan ture. Rakkoon akkana darbee mana namoota tokko keessatti ni mul'ata. Abbaan manaa haala olee haati manaanis hojii ooltee gaafa galtu dadhabbii ishee otoo nu batii nyaata qopheessinee maal hin taane waan baay'eetu jira gaa. Kanaafuu nuti ammuma tokko barumsa kennuudhaaf namni ala olee gaafa galan wal hubachuu wal gargaaruuf wal deeggaruun gaariidha. Namni immoo hojii dhiisii na filadhu. Kamiin filata turte abbaa manaan kee inni nuti dhugaatu akkasiin jedhe hojii fi. Agan danda'u nan hubachiisa. Garuu hojii koollees. Waan fedheefiyyuu bartee biyya keenya keessatti qabatamaadhaan bartee akkasitu jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa yookiin dhiirri hojii ooluu isaa baatiyyuu malee mana heddii manatti galee booda riimootii televezyiinaa qabatee TV ilaalu yookiinis chaanaalii garaagaraa geeddaruu ta'uu danda'a. Haadhi manaa hojii idilees ta'e dhuunfaa kan mootummaa kanneen biroo ta'uu danda'a. Hojjechaa ol ta'e nyaatni daa'ima kunuunsuun wantoonni garaagaraa kun isheerraatti eegama yookiinis immoo itti gaafatamummaan akkasii kun bartee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ituu wal madaaluu danda'anii nyaata hojjechuu daa'ima kunuunsuu wantoota kanneen biroo keessa dhiirris yookiinis abbaan manaan hirmaachuu ta'uu danda'ee gaarii ta'aa jaalallis jiraachuu mala
jennee kaasna. Namni wal jaalatu namni wal kabaju wal hubata yeroo ammaa kana immoo namni aguma barumsaanis deeggaramaa aguma deemu haadha manaa isaanis ittoo qopheessaa buna danfisaa huccuu miicuudhaan meeshaalee mana keessaa sirreessuudhaan warreen wal deeggaranis ni jiru warreen immoo faallaa kanaas immoo wal irratti raawwatan ni jiru waan ta'eef barteen duraa sun hafee ammoo ija wal qixaatiin wal qixxummaadhaan wal gargaaranii gaariidha waan jedhuuf nutis waan muraasa kaasnee daawwattoota keenya biraan kan nuti geenye. Egaa qabiyyoo jilbataa keenya keessatti akkuma jenne irra jireessaatiin guyyaa kabaja ayyaana dubartoota Kirismaarcheetii irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyoowwan bohaartii kanneen bohaarsuu danda'an muuxannoos qooduu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an jennee qophiiwwan qindeeffanneedha kan isin biraan geenyu daawwattoota keenya. Itti aansinees qophii ni qabna jechuudha. Qophii dhimma kanarratti xiyyeeffatu qophii lama duraa duubaan daawwattoota keenya affeerree deebinee kan wal agarru ta'a. Anaafati garuu lolaan amma jalqabne kana alatti baanee wal lolaa kanaan hin jenne. Ayyee tuttiin keessan wajjin naatoo jennaani qophiileen idilee akkuma tuffanittidha kan jirani ayyaana guyyaa dubartootaa sababeeffachuudhaan egaa qophiileen mijuu dubbataa keenya irra caalaa isaarratti kan inni xiyyeeffatu nu faana tura waliin booda walitti deebina. Manattu akka malee dadhabe dhiis hojiin har'aa isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu. Alattis boqonnaa hin qabnu gaafuma rabbi jedhe gaa boqonna. Hin gallennis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerree har'ammoo uffatuma keelleen geeddarree qixxeema ganama wajjin baanii galgala wajjin galutti kaane miti. Bagana gaadhifte taa'imee. Reefgaa harkaa mana fuuldura koo kan ture si. Ammoo mana ollaa seenee bilbila qabadhee hin ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf hin ibsitu. Waa'ee beelofte. Nu jennee waan tokko hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana moo si? Kan bulchu si garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bara. Anumaa gadi taa'uuti kan itti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanee wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa? Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waan maaltu sitti hir'atame. Amma reefa guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u. Aniifat wajjiniin hojjennee wal gargaarree na kabajjee si kabajjee yoon hojjedheedha malee akkamittiin wal jiraachisuu dandeenya. Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii olee dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba? Durmee gaafa wal jaalannu otoo waliin fuudhiin qixa teenyee yeroo nan hojii huccuu miiccati ittoo qopheessaa turte. Har'a maaltu dhalate yoo na gargaarte hoo? Erguma bultitti seennee. Yaa Rabbi kiyya. Ati maaf jijjiiramtaan? Wal gargaarree hojjenne maal qaba? Atis dhiira ani dubartii keeti. Wal dandeenyee mirga dubartummaa har'a wal qixa. Anis bahee hojjechuun qaba atis baatee hojjettee galuu qabdu. Gaafa galummoo wal gargaaruun gaariidha. Ana qofa irratti maaf dhiifti? Suma dhugumaa gochaa jirta. Nannee deemuuf hin ture. Dinaasitee deemuuf hin ture dhugaa deemuu laata ammayyuu. Waan fedheefiyyuu egaa xiqqoo ishee guyyaan borii maarcheetii akka ta'e kaasnee jira. Guyyaan kun yommuu kabajamu guyyaa kabaja qofatu hin taane guyyaatti kabajamee guyyaan mirga dubartootaatti eegame jedhamee darbuutu hin taane guyyaatti qabatamaadhaan namootni wajjin jiraatan yookiinis daandii jireenyaa keessa wajjin jiran itti wal gargaaran walitti huban akka ta'e kaasuuf waa xiqqoo ishee hin dandeessa garuu ati diraamaa kanatti gaarii natti fakkaata. Asuma warra diraamaa hojjechiisanii hojii manaa ta'u jenna. Rakkoon egaa wanni amma kaasuudhaaf yaallee amma xiqqoodha malee otoo diraamicha bal'isne wal kaanii wal reebuun keenya oolu ture. Rakkoon akkana maal finni si beektaa? Asii kunoo kana qofatu jira miti hirkoo kana qofa ulee wayiitu jiraate gaarii ture. Ulee wayii waan ta'e jiraate itti fuffan ture bareechinni itti fuffan ture. Rakkoon akkana darbee mana namoota tokko keessatti ni mul'ata. Abbaan manaa haala olee haati manaanis hojii ooltee gaafa galtu dadhabbii ishee otoo hin hubatiin nyaata qopheessinee maal hin taane
waan baay'eetu jira gaa. Kanaafuu nuti ammuma tokko barumsa kennuudhaaf namni ala olee gaafa galan wal hubachuu wal gargaaruuf wal deeggaruun gaariidha. Namni immoo hojii dhiisii na filadhu. Kamiin filata turte abbaa manaa kee inni nuti dhugaatu akkasiin jedhe hojii fi agan danda'u nan hubachiisa. Garuu hojii koonnis. Waan fedhe biyyoo bartee biyya keenya keessatti qabatamaadhaan bartee akkasitu jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa yookiin dhiirri hojii ooluu isaa baatiyyuu malee mana iddii manatti galee booda riimootii televezyiinaa qabatee TV ilaalu yookiin chaanaalii garaagaraa geeddaruu ta'uu danda'a. Haadhi manaa hojii idilees ta'e dhuunfaa kan mootummaa kanneen biroo ta'uu danda'a. Hojjechaa ol ta'e nyaatni daa'ima kunuunsuun wantoonni garaagaraa kun isheerraatti eegama yookiinis immoo itti gaafatamummaan akkasii kun bartee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ituu wal madaaluu danda'anii nyaata jechuun daa'ima kunuunsuun wantoota kanneen biroo keessa dhiirris yookiinis abbaan manaan hirmaachuu danda'ee gaarii ta'aa jaalallis jiraachuu malaa jennee kaasna. Namni wal jaalatu namni wal kabaju wal hubata. Yeroo ammaa kana immoo namni aguma barumsaanis deeggaramaa aguma deemu haadha manaa isaanis ittoo qopheessaa buna danfisaa huccuu miicuudhaan meeshaalee mana keessaa sirreessuudhaan warreen wal deeggaranis ni jiru. Warreen immoo faallaa kanaas immoo walirratti raawwatan ni jiru waan ta'eef barteen duraa sun hafee ammoo ija wal qixaatiin wal qixxummaadhaan wal gargaaranii gaariidha waan jedhuuf nutis waan muraasa kaasnee daawwattoota keenya biraan kan nuti geenye. Egaa qabiyyoo Jilbataa keenya keessatti akkuma jenne irra jireessaatiin guyyaa kabaja ayyaana dubartoota Kirismaarcheetii irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyoowwan bohaartii kanneen bohaarsuu danda'an muuxannoos qooduu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an jennee qophiiwwan qindeeffanneedha kan isin biraan geenyu daawwattoota keenya. Itti aansinees qophii ni qabna jechuudha. Qophii dhimma kanarratti xiyyeeffatu qophii lama duraa duubaan daawwattoota keenya affeerree deebinee kan wal agarru ta'a. Anaafati garuu lolaan ma jalqabne kana alatti baanee wal lolaa kanaan jedhe. Ayyee turtiin keessan wajjin naatoo jennaani qophiileen idilee akkuma tuffanittidha kan jirani ayyaana guyyaa dubartootaa sababeeffachuudhaan egaa qophiilee mijuu Jilbataa keenya irra caalaa isaarratti kan inni xiyyeeffatu nu faana tura waliin booda walitti deebina. Manattu akka malee dadhabe dhiis hojiin har'aa isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu. Alattis boqonnaa hin qabnu gaafuma rabbi jedhe egaa boqonna. Hin gallennis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerree har'ammoo uffatuma keelleen geeddarre qixxeema ganama wajjin baanii galgala wajjin galutti kaadhe miti. Bagana gaadhifte taa'imee. Reefgaa hartaa mana fuuldura koo kan ture si. Ammoo mana ollaa seenee bilbila qabadhee hin ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf hin ibsitu. Baay'ee beelofte. Hin hojjenne waan tokko. Hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana moo si? Kan bulchu si garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bara. Anumaan gadi taa'uuti kan itti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanee wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa? Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waan maaltu sitti hir'ateme? Amma reefa guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u. Aniifat wajjiniin hojjennee wal gargaarree na kabajjee si kabajjee yoon hojjedheedha malee akkamittiin wal jiraachisuu dandeenya? Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii olii dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba? Durmee gaafa wal jaalannu ta'u waliin fuudhiin qixa teenyee yeroo nan hojii huccuu miiccati ittoo qopheessaa turte. Har'a maaltu dhalate yoo na gargaarte hoo? Erguma bultitti seennee. Yaa Rabbi kiyya. Ati maaf jijjiiramtaan? Wal gargaarree hojjenne maal qaba? Atis dhiira ani dubartii keeti. Wal dandeenyee mirga dubartummaa har'a wal qixa. Anis bahee hojjechuun qaba atis baatee hojjettee galuu qabdi. Gaafa gallummaa wal gargaaruun gaariidha. Ana qofa irratti maaf dhiifti? Suma dhuguma gochaa jirta. Nannee deemuuf hin ture. Dinaasite deemuuf hin ture dhugaa deemuu laata ammayyuu.
Waan fedheef iyyuu egaa xiqqoo ishee guyyaan borii maarcheetii akka ta'e kaasnee jirra. Guyyaan kun yommuu kabajamu guyyaa kabaja qofatu hin taane guyyaatti kabajamee guyyaan mirga dubartootaatti eegame jedhamee darbuutu hin taane guyyaatti qabatamaadhaan namootni wajjin jiraatan yookiinis daandii jireenyaa keessa wajjin jiran itti wal gargaaran wal tuban akka ta'e kaasuuf waa xiqqoo ishee hin dandeessa garuu ati diraamaa kanatti gaarii natti fakkaata. Asuma warra diraamaa hojjechiisaniif hojii manaa ta'u jenna. Rakkoon egaa wanni amma kaasuudhaaf yaalle amma xiqqoodha malee otoo diraamicha bal'isne wal kaanii wal reebuun keenya oolu ture. Rakkoon akkana maaliif inni si beektaa? Asii kunoo kana qofatu jira miti hirkoo kana qofa ulee wayiitu jiraate gaarii ture. Ulee wayii waan ta'e jiraate itti fufan ture bareechin itti fufan ture. Rakkoon akkana darbee mana namoota tokko keessatti ni mul'ata. Abbaan manaa haala olee haati manaanis hojii ooltee gaafa galtu dadhabbii ishee otoo hubatiin nyaata qopheessinee maal hin taane waan baay'eetu jira gaa. Kanaafuu nuti ammuma tokko barumsa kennuudhaaf namni haala olee gaafa galan wal hubachuu wal gargaaruuf wal deeggaruun gaariidha. Namni immoo hojii dhiisii na filadhu. Kamiin filata turte abbaa manaan kee inni nuti dhugaatu akkasiin jedhe hojii fi agan danda'u nan hubachiisa. Garuu hojii kooluus. Waan fedheef iyyuu bartee biyya keenya keessatti qabatamaadhaan bartee akkasitu jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa yookiin dhiirri hojii ooluu isaa baatu iyyuu malee mana iddii manatti galee booda riimootii televezyiinaa qabatee TV ilaalu yookiinis chaanaalii garaagaraa geeddaruu ta'uu danda'a. Haadhi manaa hojii idilees ta'e dhuunfaa kan mootummaa kanneen biroo ta'uu danda'a. Hojjechaa ol ta'e nyaatni daa'ima kunuunsuun wantoonni garaagaraa kun isheerraatti eegama yookiinis immoo itti gaafatamummaan akkasii kun bartee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ituu wal madaaluu danda'anii nyaata jechuun daa'ima kunuunsuu wantoota kanneen biroo keessa dhiirris yookiinis abbaan manaan hirmaachuu ta'uu danda'ee gaarii ta'aa jaalallis jiraachuu mala jennee kaasna. Namni wal jaalatu namni wal kabaju wal hubata. Yeroo ammaa kana immoo namni aguma barumsaanis deeggaramaa aguma deemu haadha manaa isaanis ittoo qopheessaa buna danfisaa huccuu miicuudhaan meeshaalee mana keessaa sirreessuudhaan warreen wal deeggaranis ni jiru. Warreen immoo faallaa kanaas immoo walirratti raawwatan ni jiru waan ta'eef barteen duraa sun hafee ammoo ija wal qixaatiin wal qixxummaadhaan wal gargaaranii gaariidha waan jedhuuf nutis waan muraasa kaasnee daawwattoota keenya biraan kan nuti geenye. Egaa qabiyyoo mijii dubbataa keenya keessatti akkuma jenne irra jireessaatiin guyyaa kabaja ayyaana dubartootaa Kirismaarcheetii irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyoowwan bohaartii kanneen bohaarsuu danda'an muuxannoos qooduu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an jennee qophiiwwan qindeeffanneedha kan simbiraan geenyu daawwattoota keenya. Itti aansinees qophii ni qabna jechuudha. Qophii dhimma kanarratti xiyyeeffatu qophii lama duraa duubaan daawwattoota keenya affeerree deebinee kan wal agarru ta'a. Anaafati garuu lola amma jalqabne kana alatti baay'ee wal lolaa kanaan hin jenne. Ayyee turtiin keessan wajjin naatoo jennaani qophiileen idilee akkuma tuffanittidha kan jirani ayyaana guyyaa dubartootaa sababeeffachuudhaan egaa qophiileen mijuu dubbataa keenya irra caalaan isaarratti kan inni xiyyeeffatu nu faana tura waliin booda walitti deebina. Manattu akka malee dadhabe isa hojiin har'aa isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu. Alattis boqonnaa hin qabnu gaafuma rabbi jedhe egaa boqonna. Hin gallennis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerree har'a immoo uffatuma keellee hin geeddarre qixxeema ganama wajjin baanii galgala wajjin galutti kaadhimti. Bagana gaadhifte taa'imee. Reefgaa harkaa mana fuuldura koo kan ture si. Ammuma nulla seenee bilbila qabadhee hin ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf hin ibsitu. Waa'ee beelofte. Hin hojjenne waan tokko. Hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana mosi. Kan bulchusi garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bara. Anumaa gadi taa'uuti kan itti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanii wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa? Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waan maaltu sitti hir'ateme? Amma guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u.
Aniifat wajjin hin hojjenne wal gargaarree na kabajee si kabajee yoon hojjedheedha malee akkamitti wal jiraachisuu dandeenya. Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii olii dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba? Durmee gaafa wal jaalannu ta'u waliin fuudhiin qixateenye yeroo nan hojii huccuu miiccati ittoo qopheessaa turte. Har'a maaltu dhalate yoo na gargaarte hoo? Erguma bultitti seennee yaa rabbi kiyya. Ati maaf jijjiiramtaan? Wal gargaarree hojjenne maal qaba? Atis dhiira ani dubartii keeti. Wal dandeenyee mirga dubartummaa har'a wal qixa. Anis bahee hojjechuun qaba atis baatee hojjettee galuu qabdu. Gaafa galummoo wal gargaaruun gaariidha. Ana qofa irratti maaf dhiifti? Suma dhuguma gochaa jirta. Nannee deemuuf hin ture. Dinaasitee deemuuf hin ture dhugaa deemuu laata ammayyuu. Waan fedheef iyyuu egaa. Xiqqoo ishee guyyaan borii maarcheetii akka ta'e kaasnee jirra. Guyyaan kun yommuu kabajamu guyyaa kabaja qofatu hin taane guyyaatti kabajamee guyyaan mirga dubartootaatti eegame jedhamee darbuutu hin taane guyyaatti qabatamaadhaan namootni wajjin jiraatan yookiinis daandii jireenyaa keessa wajjin jiran itti wal gargaaran walitti tuban akka ta'e kaasuuf waa xiqqoo ishee hin dandeessa garuu ati diraamaa kanatti gaarii natti fakkaata. Asuma warra diraamaa hojjechiisaniif hojii manaa ta'u jenna. Rakkoon egaa wanni amma kaasuudhaaf yaallee amma xiqqoodha malee otoo diraamicha bal'isne wal kaanee wal reebuun keenya oolu ture. Rakkoon akkana maaliif inni si beektaa? Asii kunoo kana qofatu jira miti hirkoo kana qofa ulee wayitu jiraate gaarii ture. Ulee wayii waan ta'e jiraate itti fufan ture bareechinni itti fufan ture. Rakkoon akkana darbee mana namoota tokko keessatti ni mul'ata. Abbaan manaa haala olee haati manaanis hojii ooltee gaafa galtu dadhabbii ishee otoo hubatiin nyaata qopheessinee maal hin taane waan baay'eetu jira gaa. Kanaafuu nuti ammuma tokko barumsa kennuudhaaf namni haala olee gaafa galan wal hubachuu wal gargaaruuf wal deeggaruun gaariidha. Namni immoo hojii dhiisii na filadhu. Kamiin filata turte abbaa manaa kee inni nuti dhugaatu akkasiin jedhe hojii fi agan danda'u nan hubachiisa. Garuu hojii kun waan fedheef iyyuu bartee biyya keenya keessatti qabatamaadhaan bartee akkasitu jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa yookiin dhiirri hojii ooluu isaa baatiyyuu malee mana heddii manatti galee booda riimootii televezyiinaa qabatee TV ilaalu yookiinis chaanaalii garaagaraa geeddaruu ta'uu danda'a. Haadhi manaa hojii idilees ta'e dhuunfaa kan mootummaa kanneen biroo ta'uu danda'a. Hojjechaa ol ta'e nyaatni daa'ima kunuunsuun wantoonni garaagaraa kun isheerraatti eegama yookiinis immoo itti gaafatamummaan akkasii kun bartee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ituu wal madaaluu danda'anii nyaata hojjechuu daa'ima kunuunsuu wantoota kanneen biroo keessa dhiirris yookiinis abbaan manaan hirmaachuu ta'uu danda'ee gaarii ta'aa jaalallis jiraachuu malaa jennee kaasna. Namni wal jaalatu namni wal kabaju wal hubata. Yeroo ammaa kana immoo namni aguma barumsaanis deeggaramaa aguma deemu haadha manaa isaanis ittoo qopheessaa buna danfisaa huccuu miicuudhaan meeshaalee mana keessaa sirreessuudhaan warreen wal deeggaranis ni jiru. Warreen immoo faallaa kanaas immoo walirratti raawwatan ni jiru waan ta'eef barteen duraa sun hafee ammoo ija wal qixaatiin wal qixxummaadhaan wal gargaaranii gaariidha waan jedhuuf nutis waan muraasa kaasnee daawwattoota keenya biraan kan nuti geenye. Egaa qabiyyoo mijii dubbataa keenya keessatti akkuma jenne irra jireessaatiin guyyaa kabaja ayyaana dubartootaa Kirismaarcheetii irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyoowwan bohaartii kanneen bohaarsuu danda'an muuxannoos qooduu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an jennee qophiiwwan qindeeffanneedha kan isin biraan geenyu daawwattoota keenya. Itti aansinees qophii ni qabna jechuudha. Qophii dhimma kanarratti xiyyeeffatu qophii lama duraa duubaan daawwattoota keenya affeerree deebinee kan wal agarru ta'a. Anaafati garuu lola amma jalqabne kana alatti baanee wal lolaa kanaan hin jenne. Turtiin keessan wajjin naatoo jennaani qophiileen idilee akkuma tuffanittidha kan jirani ayyaana guyyaa dubartootaa sababeeffachuudhaan egaa qophiileen mijuu dubbataa keenya irra caalaa isaarratti kan inni xiyyeeffatu nu faana tura waliin booda walitti deebina. Manattu akka malee dadhabe isa hojiin har'aa isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu. Alattis boqonnaa hin qabnu gaafuma rabbi jedhe egaa boqonna. Hin gallennis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerre har'a immoo uffatuma keellee hin geeddarre qixxeema ganama wajjin baanee galgala wajjin galutti kaan himti. Bagana gaanifte taa'imee.
Reefgaa akka mana fuuldura koo kan ture si. Ammoo mana olla seenee bilbila qabadheen ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf nubsitu. Waa'ee beelofte. Nu jennee waan tokko jiru. Hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana moo si? Kan bulchusi garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bar. Anumaa gadi taa'uuti kanatti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanee wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa. Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waani maaltu sitti hir'ateme? Amma reefi guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti na lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u. Aniifat wajjiniin hojjennee wal gargaarree na kabajjee si kabajjee yoon hojjedheedha malee akkamittiin wal jiraachisuu dandeenya? Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii oolii dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba? Durmee gaafa wal jaalannu otoo waliin fuudhiin qixa teenyee yeroo nan hojii huccuu miiccati ittoo qopheessaa turte. Har'a maaltu dhalate yoo na gargaarte hoo? Erguma bultitti seennee. Yaa Rabbi kiyya. Ati maaf jijjiiramtaan? Wal gargaarree hojjenne maal qaba? Atis dhiira ani dubartii keeti. Wal dandeenyee mirga dubartummaa har'a wal qixa. Anis bahee hojjechuun qaba atis baatee hojjettee galuu qabdu. Gaafa galummoo wal gargaaruun gaariidha. Ana qofa irratti maaf dhiiftu? Suma dhuguma gochaa jirta. Nannee deemuuf hin ture. Dinaastee deemuuf hin ture dhugaa deemuu laata ammayyuu. Waan fedheef iyyuu egaa. Xiqqoo ishee guyyaan borii maarcheetii akka ta'e kaasnee jirra. Guyyaan kun yommuu kabajamu guyyaa kabaja qofatu hin taane guyyaatti kabajamee guyyaan mirga dubartootaatti eegame jedhamee darbuutu hin taane guyyaatti qabatamaadhaan namootni wajjin jiraatan yookiinis daandii jireenyaa keessa wajjin jiran itti wal gargaaran walitti huban akka ta'e kaasuuf waa xiqqoo ishee hin dandeessa garuu ati diraamaa kanatti gaarii natti fakkaata. Asuma warra diraamaa hojjechiisaniif hojii manaa ta'u jenna. Rakkoon egaa wanni amma kaasuudhaaf yaallee amma xiqqoodha malee otoo diraamicha bal'isne wal kaanee wal reebuun keenya oolu ture. Rakkoon akkana maaliif inni sebeeta? Asii kunoo kana qofatu jira miti hirkoo kana qofa ulee wayitu jiraate gaarii ture. Utuu ulee wayii waan ta'e jiraate itti fufan ture bareechin itti fufan ture. Rakkoon akkana darbee mana namoota tokko keessatti ni mul'ata. Abbaan manaa haala oolee haati manaanis hojii ooltee gaafa galtu dadhabbii ishee otoo hubatii nyaata qopheessinee maal hin taane waan baay'eetu jira gaa. Kanaafuu nuti ammuma tokko barumsa kennuudhaaf namni ala oolee gaafa galan wal hubachuu wal gargaaruuf wal deeggaruun gaariidha. Namni immoo hojii dhiisii na filadhu. Kamiin filata turte abbaa manaan kee inni nuti dhugaatu akkasiin jedhe hojii fi. Agan danda'u nan hubachiisa. Garuu hojii kun waan fedheef iyyuu bartee biyya keenya keessatti qabatamaadhaan bartee akkasitu jira. Yeroo baay'ee abbaan manaa yookiin dhiirri hojii ooluu isaa baatiyyuu malee mana heddii manatti galee booda riimootii televezyiinaa qabatee TV ilaalu yookiinis chaanaalii garaagaraa geeddaruu ta'uu danda'a. Haadhi manaa hojii idilees ta'e dhuunfaa kan mootummaa kanneen biroo ta'uu danda'a. Hojjechaa ol ta'e nyaatni daa'ima kunuunsuun wantoonni garaagaraa kun isheerraatti eegama yookiinis immoo itti gaafatamummaan akkasii kun bartee ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ituu wal madaaluu danda'anii nyaata hojjechuu daa'ima kunuunsuu wantoota kanneen biroo keessa dhiirris yookiinis abbaan manaan hirmaachuu ta'uu danda'ee gaarii ta'aa jaalallis jiraachuu malaa jennee kaasna. Namni wal jaalatu namni wal kabaju wal hubata. Yeroo ammaa kana immoo namni aguma barumsaanis deeggaramaa aguma deemu haadha manaa isaanis ittoo qopheessaa buna danfisaa huccuu miicuudhaan meeshaalee mana keessaa sirreessuudhaan warreen wal deeggaranis ni jiru. Warreen immoo faallaa kanaas immoo wal irratti raawwatan ni jiru waan ta'eef barteen duraa sun hafee ammoo ija wal qixaatiin wal qixxummaadhaan wal gargaaranii gaariidha waan jedhuuf nutis waan muraasa kaasnee daawwattoota keenya biraan kan nuti geenye.
Egaa qabiyyee mijii dubbataa keenya keessatti akkuma jenne irra jireessaatiin guyyaa kabaja ayyaana dubartoota Kirismaarcheetii irratti xiyyeeffachuudhaan qabiyyeewwan bohaartii kanneen bohaarsuu danda'an muuxannoos qooduu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an jennee qophiiwwan qindeeffanneedha kan isin biraan geenyu daawwattoota keenya. Itti aansinees qophii ni qabna jechuudha. Qophii dhimma kanarratti xiyyeeffatu qophii lama duraa duubaan daawwattoota keenya affeerree deebinee kan wal agarru ta'a. Anaafati garuu lolaan ma jalqabne kana alatti baay'ee wal lolaa akkanaan hin jenne. Ayyee turtiin keessan wajjin naatoo jennaani qophiileen idilee akkuma tuffanittidha kan jirani ayyaana guyyaa dubartootaa sababeeffachuudhaan egaa qophiileen mijuu dubbataa keenya irra caalaan isaarratti kan inni xiyyeeffatu nu faana tura waliin booda walitti deebina. Manattu akka malee dadhabe dhiis hojiin har'aa isa badee ta'e akkuma dadhabe sitti himuu hin danda'u baay'ee ulfaata. Hojii manattis boqonnaa hin qabnu alattis boqonnaa hin qabnu gaafuma rabbi jedhe gaa boqonna. Hin galleenis hojii dhumatu isa qabee natti fakkaata. Tole siin bilbilaan ayyee ulfaadha. Rabbi kiyya. Meerre har'ammoo uffatuma keelleen geeddarre qixxeema ganama wajjin baanii galgala wajjin galutti kaan himti. Bagana gaadhifte taa'imee. Reefgaa harkaa mana fuuldura koo kan ture si. Ammoo mana ollaa seenee bilbila qabadhee hin ture. Mee waan nyaatamu fidime. Tole huccuu jijjiirradhee mana hojjedhutti naaf hin ibsitu. Waa'ee beelofte. Nu jennee waan tokko hin beekta miti ganama baane miti wajjiniin. Mana kana keessatti kan mana kana bulchuu ana moo si? Kan bulchu si garuu ganama wajjiniin baane amma reefan dhufaa kun huccuun jijjiirrannee bara. Anumaan gadi taa'uuti kanatti na duuba dhufte. Amma waan lama carraa lamatu jira. Tole. Yookiin hojii kana filattaa yookiin anaan na filatta. Dhageessita. An hojjedheen lama taanee wal jiraachisuu irratti amma immoo manatti ol deebiinaan jettaa? Sayyuun dubbataa. Carraa kootu sitti na qabee na rakkisaan. Akkuma nama bahee hojjedhee yoon galee waan maaltu sitti hir'ateme. Amma reefi guyyaa har'a arbaata dhabee jetteeti kanatti lama keessaa tokko filadhu. Kun immoo hin ta'u. Aniifat wajjiniin hojjennee wal gargaarree na kabajjee si kabajjee yoon hojjedheedha malee akkamittiin wal jiraachisuu dandeenya. Abbaa mana eenyudha mana kana keessa? Siidha bar. Na kabajii gaafan siin jedhu dubartummaa koo kabajee. Hojii olee dhufee akka nyaata si hojjedhu barbaadda? Yoo wal gargaarree hojjenne maal qaba?